adeeroo khadiiroo sonni jennuun maatii kana yatiiman kana egaa mee manaa fi malatti godhe taafti haa akka oromottu gumaanii baafannaa jechuudha guyyaa eeganne. Tuni dhaamsa beektee gara direedhaadhaati. Sogaa qabsoon ta'e sila akkana walitti hidhamte hagamta akka bareeddee jechuudha. Sila irraa dhimma micoota hogganoonni Oromoo hundi kan dubbatu taane. Jaal Daawud Ibsaadhaa, Profeesar Mararaa Guddinaa, Jawaar Mohaammed, Marroo Dirribaadhaa. Namummaan qabsoo Oromoo gaggeesse jiru Shimallis Abdiisaatis. Khabeetee mootummaa gubbaa jirus Khadiir Juhaaris beeka dhaamsa laafaan sanitti fakkaatina. Khadiir Juhaar gabbahee beektee dhiiga micoota naatiif haasoo oowwaa. Haasoo beektee akka haqii hoolaadhaa odoonni gabbee akkamitti beektee gumaanii baafan heeraa fi dhiyeessina jee dhaadate. Shimallis Abdiisaatillee tun dogoggoroo too jee Abiyyi Ahmad otoo itti daame. Jawaar Mohaammed beektee Jaal Daawud Ibsaadhaa, Profeesar Mararaa Guddinaa ibarhaa sila akka Oromottuu ambiti kan hunda dhageessee beeka onurra walii galan jaanii jechuudha. Mee hayyeeta mootummaa hadiifnu mormituuf bilisa baasaan yoo dhimma akkanarraa taasifne yoo beektee maatii keenya haroobni kiramtiin jaha ganni jaha ha torbaffaadhaa amma kunutti jiru jechuudha. University Dambidollati magaalaa Shaamboo keessa guute beektee qe'ee isaa kiiloomeetira 10 arkuu jechuudha. Halloon isaa namni tiifatu mana isaa ambiti keessa galtu lafa isaa namni biraa qotatu. Bilisa baasaa nu gaayoo kana galche Oromoo bilisoomse jechuudha. Oromoo masaratti galuu dura warri Shaamboodhaa mana fi galuu santu irra bilisummaadha inni amannaa jechuudha akka Shaamboo beekte. Yoo kana goone ara kilo sanillee haqa godhannaa jechuudha. Yoo obboleen keenya qabeetee warra kunoo maal cawwaaqaa keessatti Wallagga keessaa godaasisan Harargeerraa buqqisanii achi geessanii kun amata 8 moo 9 akka naannoon jechuudha. Akka jibsii yaanii Awurooppaa tana keessa deddeemtutti alaamana isaanii dhabanii bakka dhaqan hundattuu rasaasatti bananii kaabinee fi kaadiree itti taphatti jechuudha hawaasa keenya. Ibargaa hoggaatu hogganaa taate tanaa jechuudha taate raasootu malee adeeroo haa ta'u gaafa harma muraasa narraa dhiise deemu sanbarra siidaas dhaabnee fi kitaaba keessatti barreeffamtee ta'ammammoo irraa dubbachuu qabnu ta gaafa Haile Sillaasee ta gaafa beektee Dargii fi Wayyaaneedhaatii miti jechuudha noo dawware boo san seenaadhaan lafaa qabna ta'amma deemu jirtu tunoo eenyu irraa dubbataa jechuudha. Ibargaa taazuma direedhaa tanaawu beektee arra silaa woboon waraqaa rabbaaftee hagam takka dhaamsa qabdi jechuudha. I don't know akkatti waa laala sanii naan galiinii jechuudha. Dhimmoonni akkanaa kuni validation uumaaf yookaan value add godha waniidhaaf qabsoo teenyaaf jechuudha. Kana qofaa bigaa beekadhu. Arrabeetee hospitaala burqaadhaa hajaarroo jenneeti sossaa jira jechuudha hawaasni keenya. Arra abaa'oon odoo achi keessatti aboo'ee lafa san qabsoo Oromoo keessa gaggeeffame anuu akka abaa'ootti kunu haganaan gumaacha Oromoo bira dhaabbadhaa. Ibargaa yoo akkasitti hariirootti uumiin adeeroo ati maal wanni ati bilisoomsuu deemtu jechuudha. Yoo hoggaa duunees atiin jirtu taaziyaa jechuudha. Hoggaa beela'uunees yoo nurraan dubbanne. Hoggaa faanoon nu duultuu yoo nurraan dubbanne. Hoggaa beektee mootummaan nu duultuu yoo nurraan dubbanne taane. Hoggaa hospitaala yennuus yoo ati bakka san hin jiraanne. Beektee wanni isan barbaadaa jirtan tun dhiiroo ta'u Oromoon barbaaddu hin gagaafiif dandeessee jechuudha. Akkuma kajeeltanitti gorora yaaftanii duutan malee qabsoo uummata Oromoodhaa odoo Oromoo waan Oromoo rakkoo Oromoodhaan qabanne araa kiloo dhaquu hin dandeessan. Wanni guddoo isan hin galin kana. Khilaashina san harka jirurra dhugaa Oromoodhaa talafan dhiiftan santuu irra isan fuudhee shaffisaan beektee araa kiloo isan seesisaa jechuudha. Arra dhiini baleetii teenyaa tana dhiigumaa kana baafnaatu araa kilootti isan dhiyeessuu danda'a jechuudha. Bikoo maaliif hawaasi isan abdataa jechuudha. Gaafa woon godhin
qabxiilee beeytee miidhama hawaasa keenyaa hunda keessatti sagalee ta'uu dandeessan qabsoon salphina fakkaatti haga beeynutti kana olio beeytee dogottee jettanis jaha takka afur duwwaa lama jaha duwwaa jaha laba afur saddeet bilbiluudhaan nu sirreessuu mirga qabdanii jechuudha. Ilmaan ayyaadhaa Oromummaan nu barbaannu tanaa sabboonummaan nu feenullee kanaa oggaa hanka adeeroo makaleetiin akkam barma qabsoon Oromoodhaa fiinxaa lama qofa harkaa qabdi. If dura Arakiloo keessatti if duuba Minilikii fi Haayile Sillaasee fi warra Atseedhaa keessee ta'arraa tanammoo Baalaayyee bira kutti jechuudha. Oggaa beetee si kaasuu barbaade ta Minilikii si boochisaa beetee ummanni Oromoodhaa gabroonfataan naftanyaadhaa haadha teenya kana maarree godhe qoraan baadhachiise abbaa keenya dachii qochisiise ilmaan loon tiisiise gabrummaa sadarkaa hamaa kana keessa ture ummanni keenya wadeeroo taarra keessa jiru tunuus ta'uu irraa haasawanii jechuudha. Taarra magaalaa Malkaaballoo keessatti hawaasni keenya keessa jiru tuni tabeete bishaan dhabee namni irra burqaa keessatti mana gammoojjii aniyyaa keessa namni dhumaa jiru kuni beete lafa magariisa irra taa'ee dheebuu lafa magariisa irratti dheebotu maka hargee lixaa akkasiin harkee jechuudha. Lafti magariisa ummanni immoo bishaan dhuguu qabu jechuudha. Yoo barkaa'aan qabsoo yoo tanaa tana siyaasaan godhatin yoo tanaan nama kaasuu hin dandeenye adeeroo akkamii jechuudha. Nuti akkamiidatti nu baakheekna taaftees haa lubbuu fi dubbii abbarraa baasanii namuu aanaa teessan godinaa keessan sakattaa araddaa teessan sakattaa rakkoo teessan asbaatii dubbadhaa isanii jenna. Taargeedhaaf jalqabne namuudhaaf hubanne amma dura obboleen keenya Jaalalloo fi Huseenii fi atiin Jabaal na fakkaata dhimma baaleessan akka bareeda dhufanii dhiyeessuu turan jechuudha. Ammallee hoottaa adeeroo hoottaa. So namuu gabbaa akkasii dubbadhaa jechuudha. Beetee warra hawaasa keenya kan beetee alaamana ofirraa buqqee kan Wallaggaatiis adeeroo hoottaa. Sagalee haa taanuuf. Jimmi hoottaa. Sagalee haa taanuuf. Iluun akkam keessa jirtan. Gaa siyaasni keenya lafarratti gabbu'ee rakkoo uummata keenyaa kana irraa dubbachuu qaba. Ayo ulfaadhaa galatoomaa I think kanarratti oduu biraa gabaasuun isheen bishootiin fakkaatti tanuma qalbitti qabadha. Yoo Rabbiin fedhe waan ammas deebinee bilbilee maatii waan itti jiran dubbifnaani maatiidhaan illee sodaatina jennaani siyaasa irraa haasawaa isaanii jechaan jiru maal keessa jirtan jajjabaattanii taateessan akkamitti taate obboleettii teenya akkamitti dhabne gabbaatti kootaa dubbadhaa mootummaa balaaleffadhaa isaanii jiru ammoo dhugaa teessan dubbadhaa mee waraana Somalia sana na deebisee jechuudha. Uummanni beetee impaayera Itoophiyaa keessa jiru namuu hoggansinii fi hawaasni bulchiinsaa fi waraanni qaamni afranuu wal qabateeti hawaasa isaa hojii jira jechuudha. Hawaasaa fi bulchiinsaa fi hoggansa waraanni isaanii wal qabatee malaala. Makiinaa dilli kun nama harka qullaatti duuluudhaaf dhufe jechuudha. Eba jarri kuni paatroolii akkanaatiin beektee paatroolii 100 akka ol tamandu hargee lixaa dhuftee miyaadadha jechuudha. Mi'eessoo fi aanaa bordoddeedhaa dhufte qotee bulaa keenya harka qullaadhaati jechuudha. Silaarra akkamtu mala keenyoo paatrool akkanaa qabu ka yuunifoormii akkanaa qabu ka hidhannoo akkanaa qabu eessa jira. Walitti hidhameti bara. Poolisiin humni addaa Oromiyaadhaa
hawaasa Oromoo walitti hidheensa qabu. Mee bulchiinsino mee hoggansino nuti akkasitti ajjanu caccabsanii jechuudha. Keenyaa si sodaanna Oromoo saayikooloojii Oromoo irraa fudhatan qorbaata goonerraa haguma kana sodaatu keenya sodaata. Ammoo paatroolaan makiinaa beektee waraana Oromoodhaatiin deemtuu harkanii jechuudha. Poolisii Oromiyaatiin harkan uummanni ni baaragaa jechuudha. Boodii warra maaltu ta'ee jaanii jechuudha. Nuuf dhufanii nuuf dirmatanii hiree akkasii hin qabne jechuudha. Muuxannoo akkasii waan hin qabneef namni yuunifoormii uffate hundarraa irrumaa baarayina jechuudha. Amma lafa akka qoma dhiibbate kana masaraa keessa Mustafee Umar jiraateetii fi miti jechuudha. Wanni beektee intala garaa qabdu dhufee ajjeesee biraa deemuu danda'uu fi beektee akka nuti waraanni keenyaas dhufee akka nuun lolle ni beekaa jechuudha. Hoggansi keenyaas akka isaan dubbanne ni beekaa bulchiinsi keenyaas. Walii gala keenya ammoo gaafa akkana dhufe akkasumatti innis dubartii garaa qabdu ajjeeseeti biraa deemaa jechuudha. Ati rakkoo ajaa'ibaati taasifaman beektee nu qophootee jirtu tuni rakkoo tan akka gaarii diffaan godhuu danda'uu qabna. Poolisiin Oromoodhaati humni Oromoodhaa hidhatee dammaqee hawaasni keenyaas dammaqee bulchiinsinis hagadii kun dammeeffannee hoggansaas hagadii kana dammeessanii hawaasa keenyaan wal fayyifachuu. Taateen akkanaa gu'aa dhufte Shimallisii gaditti Abiyyii gaditti Khadija Juhaaris waraana akkanaa ni qaba. Waraana akkanaa fudhatee keessa dhaabbatee ummata isaa dura beektee aarsaa kafaluudhaaf aktii waan akkasii feenaa jechuudha. Yeroo takkitti wanni akkasii mul'atte gaafuma Lammaa Magarsaa sanii jechuudha. Eegas ammas goduma kaleessa wayyaanee sanitti deebi'anii jechuudha. beektee vicious circle kana keessa cabsinee bahuu danda'u. Khadija Juhaar dhakaa gurraachis faayidaa jedhee namoonni jechuudha. Amma beektee waajjira dubartii itti gaafatamtuu dubartiidha. Yoo aangoon qabne akkamii jechuudha. Isanii galaayu. Yoo aanguma Oromoodhaaf dubbatu sun qabaatino. Yoo us jaalino. Qabanii turanii gadhiisanii jiranii jechuudha. Amma immoo nuti qabne hojjechaa jiranii jechuudha. Gadhiisii yoo dhufte abbaa Isaayyee haaree kanarraa jechuudha. Gaafin guddoon gaafa wayyaaneedha hayyee arroo. Soomaaliyaan bara gaafa wayyaaneedha arraa aangoo qabde akkasitti ni beektanii jechuudha. Khaleessa Abdiilleedhaati mootummaa naannoo Oromiyaadhaati. Bara arra itti aanaa muummeedha itti aanaa pirezidaantii beektee PP'dhaati jechuudha. Bikuu abbaa Isaayyee san jira jechuudha. Lekkitti sangalchinaa nuun jechuun jira jechuudha. Adam Fara nama diriidhaas bulchee beeku lafa itti nu beeku jechuudha. Afaan Oromootis beeku. So wanni nuti aarsaa kafalleefsan akkabachuu barobboleettiin teenyatuuni wayyaanee Adam Faaraa miidhuu turte san irraa maqalee galchiteetti Adam Faaraa diriidhawaa keessaa daaraa keessaa baafteetti masaraa keessa galchitee itti aanaa pirezidaantiidhaa isa goote jechuudha. Inni immoo dhufeetti ajjeesu warra beektee warra ajjeesisaniif kan dhiiga isii dho'isu ta'e jechuudha. Galanni awwadaa beektee wayyaanee itti cabsee maqaleetti galchisanii haaboo haarra beektee galanni isaanii kunoo lambaa dhaame taatee jedhe wanneen. I think there's something wrong. Siyaasa keenya itti deebinee xinxalachuu danda'achuu qabna. Hayya nuti bara amma abaa'oo fi kaafaa'oo fi woboo tahaa miti bara. Somaaliyaa kunis waraanuu mootummaati keenyoo eessa jiraa. Keenya maaliif onni akka gurbaa hanaan qabaanne jechuudha. Eenyutu onni keessa caccabsu jira.
Onni Mustafeen qabu maaliif Shimallis Abdiisaadhaa Oromoodhaaf hin qabne. Onni beeytee Mustafeen qabu maaliif Khadiiroon hin qabne. Ati gaafii tanaaf deebisa harkadha siyaasaan nu galtee jechuudha. Ati asumarratti xumurannaa qophii teenyataarraa waan irratti itti guutaa waan dogoggoree nu sirreessaa bal'inaan baruu isanii gabaafne Rabbiin fadhate biraatis taaftee waa'ee kaabaa isanii galchina. Maaliif amma tabiraa walii irra fiduun feeneef kabaju obboleettii ta'ee beektee lubbuu dhabde saniif dhimma biraa irratti haasa'uun barbaannu tanuma qaamaa fi qalbiidhaan akka nurraa fudhatan abdii guddaa qabna. Bikka irratti itti guutaa bikka dogoggoree nu sirreessaa. Aga qophii tan fakkaatu waliin dachaanutti hedduu isa jaalanne hedduu isa kabajna nagaa waaqaa isa naaf tura. Thank you.